Ashama harka fuune dhaggeeffattoota keenya. Qophiin keenya guyyaa hadhaa seenaa Mancaa fi Tuulamaati. Akkuma armaan dura seenaa gootota Oromoo hedduu isinii dhiyeessaa ture, har'as seenaan keenya seenaa gootota Mancaa fi Tuulamaa fi akkasumas akkaataa seenaan Mancaa fi Tuulamaa itti dhaabbateedha isiniif dhiyeessina. Turtiin keessan nufaan haa turuun affeerraa keenya. Waldaa Mancaa fi Tuulamaa bara mootummoota sadiiniitu al tokko banamaa al tokko cufamaa ture. Ammas irra deemiin banamuuf eeyyama mootummaa irraa argatee jira. Waldaan Mancaa fi Tuulamaa roorroo tuffattootaa fi eeyyummaa uummata Oromoo namoota hubatoon kanneen akka Alamuu Qixxeessaa, Hayilamaariyaam Gammadaa fi Baqqalaa Nadhiifaan bara 1956 hundaa'e. Jarreen kanneen ogeessota seeraa waan ta'aniif jalqaba akkasumas Oromoota haqa dhabaniif rakkattoota turaniif Tuulamaa abukaatoo ta'anii dhaabbachuun tajaajiluu akka jalqaban hayyuun seenaa obbo Dirribaa Damisee dubbatu. Yeroo sana afaan Oromoo barachuunis ta'ee hojjechuunis waan hin danda'amneef afaan Oromoo afaanuma Amaaraatiin iyyuu baratee ofii mirga isaa kabachiisuuf qaba jechuun waldaa Mancaa fi Tuulamaa hundeesse jedha obbo Dirribaan. Waldaan kun akka Oromoon gama dinagdeef of danda'anii baratanii fi aadaa isaanii beekan gochuu irratti shoora olaanaa bahatee jira. Kallattiidhaan siyaasaa keessatti hirmaachuu hojjechuu baatus waldichi erga hundaa'ee booda ABO paartii siyaasaa qabsoo Oromoo gaggeessu ta'uudhaan bara 1973 hundaa'e. Mootummaan yeroo saniif kanneen akka tokkummaa Oromoo hin barbaannes waldicha gara siyaasaatti qabuu irra deebiidhaan akka cufu ibsanii turan. Obbo Dirribaanis kana dhugaa bahu. Mootummaan Dargii keessas akka barbaadametti hojjechuu waan hin danda'amneef waggoota dheeraadhaaf waldichi cufamee ture. Bara 1985 waggoota 25 erga cufamee ture deebi'ee banamuuf hojii jalqabe. Haa ta'u malee teessoon mootummaa Oromiyaa Adaamaa haa ta'u yaada jedhu mootummaan bara 1996 dubbate. Bara 1996 teessoo mootummaa Adaamaa haa ta'u jedhee akka dubbateen miseensi Mancaa fi Tuulamaa kan ta'aniif waldaan Mancaa fi Tuulamaa waan kanas mormaa ture. Bara kanas jijjiirama biyyattii dhufee hordofuun gaafii dhiyeessan. Lafarraa harkifannaa tures ammas eeyyama argannee deebinee maluuf jedha obbo Dirribaan. Waldaan Mancaa fi Tuulamaa damee biraas Ameerikaa qaba. Waldaan Mancaa fi Tuulamaa maaliif cufamee ture? Waqtii biraa keessa ejertii yeroo Oromootti Mancaa fi Tuulamaa fardaan gugusan darbee waldaan waldhabdii hin uumamu ture. Yeroo sana maqaa Oromoodhaan waldaa hundeessanii socho'uun waan hin danda'amneef obbo Hayilamaariyaam Gammadaa dhaqeen uummata araarsa jechuun eeyyama argachuun dhaqee achumaan waa'ee waldicha uummata hubachiisuu ture. Achumaan waldichi naannichattis manneen barnootaa banee callisee darbee waan tureef uummatni mootummaa Haile Sillaasee barsiisaa nuuf ramadaa mana barumsaa qabna jechuun gaafachuu ture jedhan obbo Dirribaan. Bara 1933 ministeera barnoota ta'uun hojjechaa kan ture Haayiluu Tasdiil biyya cimaa kan ijaaramu afaan tokko amantaa tokko qofa yoo qabaate waan ta'eef afaanii fi aadaa warra boodatti hafoo dhabamsiisuun afaan Amaaraa fi Geezii qofa hanbisuu qaba jechuun akka ibsa kenne Baahiruu Zawudee kitaaba isaa keessatti ibsee ture. Kunis uummatni kun yoo barate galaana nurraa galagala. Kanaafuu waggoota 100 duubatti hanbisuu bituu qabna jedhuun waan dubbataniif turan. Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'as dabalatee ari'uudhaan gara waldichaatti akka makaman jedhan obbo Dirribaan. Sababa barbaaduudhaan bara 1959 magaalaa Finfinneetti Maammoo Muzammil jechuun isaa fannisuun ajjeesuu kanneen akka Taaddasaa Birruu fa'aatti ammoo murtoo du'aa dabarsuu obbo Alamuu Qixxeessaa fa'a Gondaritti hidhuun kanas gara gamoo gonfaa gaggeessuun hidhan. Akka waldichi cufamuu taasisan kunis mooticha Haile Sillaasee waggalchuuf yaaltaniirtu jechuu ture.
waggoota 25 erga cufamee ture bara 1985 banamuudhaan gama galii fi qabeenya of ijaaree hojiitti gale. haa ta'u malee yeroo magaalli guddoon Oromiyaa Finfinnee bahee Adaamaa haa galu jedhamu waldichi Finfinneen biyya abbaa keenyaa lafeef qe'ee gurrarraa lataa tufaamunaa akkam goonee gadhiisnee deemna jechuun falmaa ture. magaalaa Finfinneetti saboonni kamiyyuu keenya jedhanii itti galaa jiru nuyi maaliif baana jechuun falmii waan gaggeessaniif yeroo mootummaa naannoo Oromiyaa meeshaa gara Adaamaatti guurachuuf jalqabu hiriira nagaa waan waamneef namoonni baay'een itti madaa'anii kunis kan itti hidhaman waldeennis akka cufamu ture godhanii turan. Obbo Dirribaan humni tikaa tokko karaarraa waamee akka deebitan ka'uu hin dandeenye ammas barbadeessineerra naan jedhe. Obbo Dirribaanis yeroo sana pirezidaantii waldichaa ta'uun hojjechaa ture. qabeenya waldichaa keessa hundi akka saamame himan. boodarra garuu banamee hanga bara 2004tti hojii irraa erga ture labsii haaraa bahe. galmaa'uuf iyyata galfannus namni nurraa fuudhee dhabame. waggaaf ji'a 8 deebinee booda hin galmoofne jedhanii cufan. waldicha Maccaaf Tuulamaa kun eenyuti? maqaan Maccaaf Tuulamaa obbo Dirribaa obbo Hayilemaariyaam Gammadaa moggaase kan jedhu obbo Dirribaan yeroo waldhabdeen Tuulamaa fi Maccaa gidduutti uummata ture araarsuuf deeme ittiin qabatanii moggaatan jedhu. waldaa Maccaaf Tuulamaa keessatti saboota Kuush kaan irraas namootni hedduun miseensa ta'uun socho'aa akka turan himama. Beenishaangul Gumuz keessaas Dizzaachmaach Abdurrahmaan Sheek Hajolee, Affaar keessaa immoo Sheek Haayidaa Husnuu, Sidaama keessaa immoo obbo Amanu'eel Dubaal, akkasumas Gidaay keessaa immoo Gamoo Machaafi. Kanniinis waggoota 50 dura waldaa Maccaaf Tuulamaa rakkoo keenya furuu danda'a jechuun miseensa akka turan himan. waldaan Maccaaf Tuulamaa kan Oromooti maraati malee kan Oromoo Maccaaf Tuulamaa qofaa miti jedhan. waldaan Maccaaf Tuulamaa waajjira isaa magaalota Finfinneetti banuun hojii eegaluun haala mijeessaa akka jiran kan himan obbo Dirribaan Oromiyaa bakkee garagaraattis banuun misooma irrattis hojjechuuf karoorfatanii akka jiran himan. waldaan Maccaaf Tuulamaa dhaabbata jalqaba mirga Oromootaaf gama hundaan dhaabbatuun hojjechuun shoora olaanaa bahataa turedha. waldaan Maccaaf Tuulamaa akka Oromootti Oromoo tokko gochuuf waan hedduu dalagaa ture. seenaa boonsaa qaba. garuu amma cufamee hojii isaa haala gaariidhaan itti fufee kan hojjetaa jirredha. waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Ankan isiniif qopheesse Areerii Kadiir.